Lammiileen biyyattii dhibbaan lakkaa'aman daangaa Saawudiitti ajjeefamuu gabaasii mul'ise nan qoradhaa jette. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatu ibsarra baaseen kana jedhe. Gama kaaniin Ameerikaan ajjechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamu akka qoratamu waamicha dhiyeesteetti. BBC'n kanaan dura godaantota irraa akka odeeffatetti namoonni hedduu daangaa Saawudii irratti haala sukkaneessaan ajjeefamaniiru. Hirphaa Gammachuu dabalee nutti hima. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ibsa gayya 21 bara 2023 kaleessa baaseen lammiileen Itoophiyaa hedduu daangaa Yemen qaxxaamuruun Saawud Arabiyaa seenuudhaaf otoo yaalanii eegdota daangaa Saawudiitiin akka ajjeefaman ibse. Kana malees godaantonni qaamni isaanii rasaasaan madaa'e akka jiranii fi reeffa namootaa daandii irratti hafee arguu BBC'tti himan. Saawud Arabiyaan garuu ajjechaa godaantota Itoophiyaa irratti raawwatame jedhame kana haalte. Qondaalli Saawudii maqaan isaanii hin eeramne AFP'dhaan gabaasni lammiilee Itoophiyaa otoo daangaa Yemen irraa gara Saawudiitti qaxxaamuranii ajjeefaman jedhu bu'uura kan hin qabnee fi madda amansiisaa irratti hin hundoofne jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa kana hordofuudhaan karaa ministeera dhimma alaa ibsa baaseen ajjechaa raawwatame jedhame mootummaa Saawudii wajjiniin qorannoon akka eegalamu kibxataarraa beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa qondaaltota Saawudii waliin taatee kana ni qorataa jedha ibsichi. Gabaasa jaarmiyaa mirga namoomaa idil addunyaa kana hordofuudhaan dubbi himaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Steven Dujarric himannichi baay'ee yaaddessaadha jedhan. Gabaasa dhaabbata Human Rights Watch hordofuudhaan Ameerikaan eegdonni daangaa Saawudii qorannoo guutuun akka gaggeeffamuu qabu akeekkachiifteetti. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa himannaan kun nu yaaddessa mootummaa Saawudiitti simneerra. Kanaaf qondaaltonni Saawudii bal'inaan qorannoo iftoomina qabu gaggeessuun dirqama isaanii akkaataa seera idil addunyaatiin ba'uu qabu jedhan. Lammiilee Itoophiyaa jiruu fooyyee barbaacha Saawudiitti imalan keessaa Abubakar Loodee gama isaatiin ajjechaa jedhame kana mootummaan Saawudii fi Itoophiyaa waliin qorachuun fala waaraa kaa'u jedhee akka namanni BBC'tti hime. Mootummaa Itoophiyaa wajjin haalli mootummaan biyya kanaa sirreessa jedhee yaaduun baay'ee ani qoosu gaafiin kun maaliifi namoonni karaa kana deemuun dhiisanii dallaalota hedduutu jira waan kana dhaabsisuu kan danda'an ta'e garuu waan hin ta'a jedhee yaadu maaliifi waggaa dheeraadhaaf wanna kana iyyaa ture namoonni hedduun jechuudha. Namoota amma karaa kanatti namoota dhibboota lakkaa'aman yookaan ajjeefaman waan jedhu kanarratti yoo kana amma mallaquma kaasaa ittiin gaafachuu ta'e malee ani haalli kun mootummaan lamaan itti sirraa jedhee ani abdiin qabu. Jiraataan Saawud Arabiyaa akka biraa Gadaa Obsaa jedhamu mootummoonni Saawudii fi Itoophiyaa ajjechaa jedhame kana waliin qoratu jedhee gama isaatiin akka amanu kaasa. Taatullee lammiilee Itoophiyaa Yemen irraa gara Saawudiitti ce'uu hambisa jedhee akka hin amanne dubbatama. Ijoolleen biyya dargaggeessaa kan jalqaba biyyaa ba'anii waggaa 2 biyya kana turanii qabamanii karaa kanatti deebi'an haalli isaanii mijatu waan ta'eef mootummaan to'annoo godhee hojii akka argatan taasisu waan ta'eef gurmuu afaaniin yeroo baay'ee gurmaanii gurmeessa waan jedhamu wayiitu jira. Waan sana kiyya gurmaanii kan hojiitti galan jedhan san yaaliin jira waan akkasii hin jiru. Sababa kanarraa namni abdii kutee biyya san keessaa deema. Amma carraan hojii dhabdummaa kun biyya san keessaa hin hir'annetti deemsi karaa kanaa kun hin dhaabata jedhee yaada. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Saawudii keessattis dararaa fi miidhaawwan Chaayinaa fi hooggantoonni biyyoota garaagaraa argamaniiru. Pireezidantiin Biraazil Lula da Silva gartuun BRICS kun morkataa garee biyyoota dinagdeen badhaadhan jechuunis G7 fi G20 akka hin taane himaniiru. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Yaa'in BRICS biyyoota 5 Biraazil, Chaayinaa, Raashiyaa, Indiyaa fi Afrikaa kibbaa miseensummaan hammate magaalaa Johannesburgitti taa'amaa jira. Yaa'ii kanarratti kan argaman hoogganaan Chaayinaa Xi Jinping tumsa tarsiimoo cimsuu fi bakka bu'ummaa kutaalee addunyaa gara kibbaa guddisuudhaaf garichi carraa gaarii ta'uudha dubbatan. Pireezidantiin Biraazil Luiz Inacio Lula da Silva akkuma ministeera muummee Indiyaa Narendra Modi yaa'icha irratti argamaniiru. Gartuun BRICS akka cimu kan barbaadan pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin garuu waltajjii kana irratti kallattiin hin hirmaatiin hafan. Yaa'ichi wayita qalbii hawaasa addunyaa booji'etti namoonni waraana Raashiyaan Yukireenitti gaggeessitu morman magaalaa Johannesburgitti walitti qabamaniiru. Pireezidantiin Biraazil Luiz Inacio Lula da Silva kibxata gartuu biyyoota guddachaa jiranii BRICS gurmeessuun morkataa Ameerikaa fi garee biyyoota dinagdeen badhaadhan G7 uumuudhaaf miti jedhan. Hooggantoonni biyyoota garichaa Johannesburg wayita qaqqabanitti yaadni Lula da Silva kaasan garaagartee mul'ata hooggantoota biyyoota garichaa gidduu jirus mul'iseera. Biyyoonni garichaa kaan garuu dhiibbaa biyyoota lixaa dandamachuuf garee kana hundeessuun akka barbaachisetti ibsu. Waraanni Yukireenitti adeemaa jiruu fi morkiin Chaayinaaf Ameerikaa gidduutti jabaachuun muddama sadarkaa addunyaatti ammeesseera. Itoophiyaa, Aljeeriyaa, Masrii, Iraanii fi Arjentiinaa dabalatee biyyoonni 20 ol gartuu BRICS jedhatan yaaddoo himatan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti hanga yoonaa namoonni ja'a lubbuu dhabuu jiraattonni fi hangawaan BBC'tti himaniiru. Torban darbe immoo kanneen gabaarraa galaa turan konkolaataa isaanii waliin butaman jedhaman dabalatee hanga yoonaa namoonni 11 butamuu BBC'n odeeffateera. Namni maqaanaaf dhoksaa jedhe miseensonni maatii isaa 3 butamuu hime. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Ana tokko isuma naaf ta'a tokko immoo mucaa isumaati. Odeeffannoo akka nageetti jarri faannoo jedhaman kun yoggaa isaan deemanii numa agarra ijaan alaalas ta'u. Inna kanii ka'ee haazirii kiyyaa kana dhaqanii too bakka meeshaa isin dhukaasanii. Meeshaan amma akka maatitti wanti namoonni kun haala amma irra jiran beektu.
Waan tokkollee isaan bilbila hin qabanii homaa waan dhageenye tokkollee hin qabnu amma haala isaan itti jiran illee hin beeku. Mee sana booda amma erga fudhatanii booda garamitti qajeelan? Kallattumaan daangaa keenya seenanii turanii yaa'u daangaa Oromiyaa irraa daangaa irra jirra. Daangaa keenya seenanii fudhatanii booda numa ofitti gadi qajeelanii gara Jannabaatti deeman. Meeqa hin ta'u hidhattoonni faannoo kun? Ani halaala hin arge garuu tilmaaman nama 20 ol ta'u malee kanaa gadi hin ta'an. Yaaddoo qabdu si nama dhuunfaa keessaniif maatii keessaniif? Indee baay'eetti yaaddoo malee milishaa gandaa qofa bakka warri nu irratti argamaa jira. Dhimma kana irratti gama hidhattootaas ta'e naannoo Amaaraa wanti jedhamee hin jiru. Naannoo Amaaraatti erga rakkoon nageenyaa dhalate labsiin yeroo muddamaa labsameera. Qondaalli aanaa bichuuf nya'a humnoonni poolisii Oromiyaa dabalataa magaalaa aanichaa qubachuu himaniiru. Ta'us baadiyyaatti ammallee yaaddoon akka jiru himan. Konkolaataan gabaa jimaatatti gara magaala Mandiidaa dhufu daangarratti daangaa kan gabaa jimaata gara Mandiidaa dhufu jira iddoo Magantaa jedhamu. Achirratti eeganii nama 3 ta'anii konkolaataa kana gara Dannabaa naannessanii fudhatanii deemanii. Konkolaataa kana fuudhanii yeroo deeman nama 8tu keessa jira. Konkolaachisaa dabalatee jechuudha. Isaan kana fudhatanii odeeffannoo qabnuun iddoo Innawaarii jedhamu irratti magaala Innawaarii kan jedhamu irratti hidhanii. Konkolaataan butanis haga ammaatitti as hin deebinee hawaasni hin gallakkifamne. Gasii saddan kunne gaafa jimaataa Qidaametti barii 12-13tti barii daandii aanaa keenya keessa kan ta'e ganda Nasirii Manwaroo jedhamu. Achirratti caasaa nageenyaa nama 3 irratti dhukaasa bananii lubbuun darbeera. Daangaa keenya irra dhufanii ganda Amantee Gooroo kan jedhamu daangarraa namoota 3 butanii fudhatanii deemanii. Ijoollee dargaggaa 2 fi qonnaan bulaa keessa nama tokko nama 3 butanii deemanii. Mee gama biraatiin immoo tarkaanfiin gama qaamolee nageenyaa federaalaa yookaan naannootiin waan kana hambisuudhaaf namoota hidhamanii yookaan butamanii jiran illee gadhiisisuudhaaf yaaliin godhame jira. Akka mootummaa naannootiitti humni gahaan nu galeera ammatti magaala keenya hin galu waan jiru sana yaaddoon qabu. Garuu immoo humni kun humna naannooti waan ta'eef daangaa isaanii keessa galanii jara kana buqqisuudhaaf rakkoodha. Heera walitti ba'a waan ta'eef akka mootummaa federaalaatti garuu irratti hojjetamaa hin jiru. Hawaasni amma garasitti butaman kun balaan garaagaraa irra gahuu danda'a kan jedhu kana yaaddoo qabna. BBC'n dhimma rakkoo nageenyaa kana irratti yaada dabalataa argachuuf godina Biriteen Luusii Leetbii jedhamtu daa'imman reeffa dhalatan 7 ajjeestee daa'imman biroo 6 ajjeesuuf yaaluun yakkamtuun ta'uun ishee mirkanaa'e. Lakkoofsi daa'imman du'anii fi du'atti dhiyaatan erga dabalee booda ture qorannoo gaggeeffameen narsiin kun kana dura kan to'annoo jala oolfamte. Hamzaa Hussein gabaasa qaba. Luusii Leetbii yakkoota suukanneessoo kanneen kan raawwatte waxabajjii 2015 haga waxabajjii 2016 gidduutti hospitaala Chester Ingilaand jiru keessattidha. Narsiin kun kutaa kunuunsa daa'imman dhibee waliin dhalatan yookiin kan yeroo isaanii malee dhalatanii wal'aansi isaan barbaachisu keessa hojjetti ture. Luusiin daa'imman kana beekaa lilmoodhaan qilleensa hidda dhiigaa isaanii keessa galchuun aannan akka malee fedhii isaaniin ol obaasuun akkasumas qoricha sukkaaraa isaaniin barbaachisneen summeessuun lubbuu isaanii baasteetti. Daa'imman kunuunsi addaa isaan barbaachisu akka kunuunsituuf itti gaafatamummaa fi amantaan maatiin itti kennamee otoo jiru wanti isheen yaadde garuu kan addunyaa rifaasise ture. Nama hammeenyaan guutamteedha jedheen yaada. Waan hunda na jalaa fudhatte. Ilma koo lubbuusaa oolchuuf yaalanii yemmuu abdii kutan harka koo irratti akka boqotuuf as natti kennaan jedheeni. Nuti baanneenii lubbuunsaa darbe. Wanti isheen goote jireenya keenya guutummaatti jijjiireera. Kana kan dubbattu harmee ilmaan lakkuuti. Luusiin ilma dubartii kanaa isa tokko hagayya 4 bara 2015 erga ajjeeftee sa'aatii 24 booda obboleessa isaas ajjeesuu yaaltee turte. Hakimoonni hospitaalichaa yeroo dabaree Luusii ta'u lakkoofsi daa'imman du'anii yookiin du'atti dhiyaatanii yaaddessaa akka ture deddeebiin hoggansatti himanis dhageettii akka dhaban dubbataniiru. Yoo xiqqaate kutaa kunuunsa daa'immanii irraa akka bakka biraatti jijjiiramtuuf gaafatanillee hoggantoonni yeroo yaada hakiimota kanaa didaniiru. Sana booda Luusiin daa'imman dabalataa ajjeesuu dandeesseetti. Narsiin ganna 33 kun maaliif yakka suukanneessaa akkanaa akka raawwatte ammayyuu ifa miti. Ogeessa fayyaa xiinsammuu yakkamtootaa akka ta'an Profeesar Jeremy Coyd maaliif ka jedhuuf tilmaama isaanii himaniiru. Kaka'umsi yakka kana duuba jiru gammachuu guddaa gocha ajjeechaa irraa argattudha. Miidhamtoota to'achuu danda'uu, miira galma ga'uu fi miidhamtoota irratti aboo qabaachuudha. Namootni tokko mallattoo dhibee dipireeshinii irraa kan ka'e kaka'umsa miira boqochuu yookaan waa futtaafachuu argachuu danda'u. Amalli kun ammoo araada ta'uun waan dhaabuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Mana jireenyaa Luusii keessatti poolisiin barreeffama anatu kana godhee ani hamtuudha waan an dandeettii ga'aa hin qabneefan beekaa ajjeese. Lubbuun jiraachuu hin qabu. Ani nama gadheedha jechuun barreessite argateera. Ogeettiin fayyaa xiinsammuu yakkamtootaa biraa Dr. Naomi Murphy gamasheen namni fayyaa qabu kana hin raawwatu jetti. Namoonni xiinsammuun isaanii fayyaa ta'e nama ajjeesan jedhee yaada. Kun gocha nama jeeqamedha. Wanti yeroo hedduu uumamu eenyummaa isaanii miira hubatu irraa addaan cituudha. Kanaaf hariiroo gadi fagoo ta'e uumuu dadhabu.
akkamiin akka isheen daa'imman kunneen ajjeesuu dandeesse qoratamaa jira. Amma Luusiin carraan ol iyyachuu irraa mulqame hidhaan umrii guutuu itti murtaa'eera. Himata gaggeeffama. Barana fiigicha gufachiisaa meetira 1000 rekaardii addunyaa kan cabse Lammeechaan meedaaliyaa warqiif morkata. Lammeechaan shaampiyoon atileetiksii lamaan darban irratti meedaaliyaa meetii jechuunis lammaffaan xumure. Morkataan isaa cimaa atileetiin Morokoo Suufiyaan El-Bakali akkasumas atileetonni Keeniyaa fi kaan isa morkatu. Atileetiin Itoophiyaa biraa Geetnet Waala Lammeechaa waliin dorgoma. Gama kaaniin fiigicha meetira 1500 dubartootaanis morkii jabaatu taasifama. Atileetiin Keeniyaa Fees Kipyegon tilmaama guddaa argatteetti. Atileetonni Itoophiyaa Dirribii Waltajjii fi Birqee Hayyaloom meedaaliyaa argachuuf siifana sanii fi atileetota kaan morkatu. Muhammad Hebbo leenjisaa atileetiksii fi daayireektara kilabii atileetiksii konistiraakshanii fi injiinaringii Oromiyaati. Fiigicha irraa dura qabxii meetira 10,000 galmaa irratti yaada isaa gaafadheera. Kan garee shamarranii akkuma argine nama gammachiisa. Ijoolleen kun arma duras performaansii gaarii agarsiisaa bahanii ol dorgommii kana qofa irratti osoo hin taane latta sanbatis budaatis akkasumas ejjigaayyoo ijoollee kana yoo laalte almost lammayyuu dabalatee pirojektoota atileetiksii Tigraay irraa kan bayanidha. Gareen Tigraay bara 2005 hojii jabaa hojjete atileetota guddattoota irratti. Tarkaanfii yeroo sana umrii sirriin hojjechuutiin fudhatanii ijoolleen kun sadarkaa kana gahaa jiru. Barree Aragaawii dabalatee ijoolleen baay'een yeroo sana bayan jechuudha. Kanaaf umrii wal fakkaataa irratti argite ga'umsa wal fakkaataa irratti argamuu kan danda'aniif hojii yeroo sana federeeshiniin atileetiksii Tigraay hojjete jechuudha. Akkasuma gama warra dhiirotaatti yoo iftee ilaalte Salamoonis amma tokko bubbuleera tuttureera jechuu kooti. Barriihuun immoo koondishinii gaarii irra ture yeroo diyaamandii liigii irratti ilaaltu. Amma gara state of declining istiidii kan jennuun afaan ikoonomiksiitiinis ispoortiinis waluma fakkaata. Gara laafuutti yeroo deemutti wal dorgommii kana kan argate malee haalli inni irra ture dansaa ture. Yeroo wajjin xinnoo mismaach waan godhe natti fakkaata. Salamoon Baaragaamoo guutumatti gahumsa olaanaa agarsiisaa hin turre bara kana. Kanaaf